Egaa hanuma argitan kanadha. Baay'een isaanii billaadhaan qalamaa jiru, baay'een isaanii fooqirra darbatamaa jiru, baay'een isaanii ta'ii garaagaraatu irratti ta'aa jira jechuudha. Kun immoo jennaan maaliif sababii dadhabina mootummaa Itoophiyaa irraan kan ka'edha jechuudha. Sababii dadhabina mootummaa Itoophiyaa irraan kan ka'edha malee otoo inni ijoollee hordofa ta'ee haala kanan ta'u ture fi imbaasiin Itoophiyaatu dhaloota hordofu ta'ee ijoollota as keessa jiranota hordofu ta'ee kun hundi hin jiru ture. Tole nagaa kollee hin daganne akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan hundumatti nagaa firaarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaa. Ani nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdiin qaba bakkuma jirtanitti nagaan koo silaa dhaqqabu baga gara chaanaalii siifan gindoo baga nagaan dhuftan isiniin jechaarra warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin nan jedha asumaani tole egaa viidiyoo haaraadhaan har'ammoo isinii dhiyaadheetanan jira hamma dhuma sagantaa keenyaatti na duukaa bu'aa isiniin nan jedha yaada jirummoo koomentii jalatti barreessaa dogongora jiruuf immoo dhiifama isiniin jecha. Egaa gidduu kana wantoota ta'aa jiran hundumayyuu wanta geessanii wanta gurra keessan irraatii qabdanidha. Egaa kuni kaleessa hin gaddallee kan jirudha. Kaleessa hin gaddallee ijoollee baay'ee lafa kanatti batalee Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa kan turanidha. Baay'ee jechuudha baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee miidhamaa turanii garuu wantichi ammas taanaan ittuma fufee malee wanti qannase tokkollee hin jiru. Garuu kun hamma yoomiiti ta'a kan jedhamu ammallee taanaani. Gaaffii nuti mootummaa gaafannu kun amma yoomiitti maaliif dhaloonni jijjiiramuuf maatii isaanii walii gurgursiisanii wantoota garaagaraa godhanii gaafa dhufanii asitti immoo wanta dhufan suniif otoo itti waan hin jedhin itti bu'aan agarsiisiin gaafa qalamanii maatiitti deebi'anii gaafa fooqirra darbamanii maatiitti deebi'anii kan egaa maatiin gadda bara dheeraa gadda bara baay'eeti kan isaan baatanii adeemanii egaa mee walumaa galatti wantoota ani jechuu barbaade kana keessatti jechuudha. Ammallee taanaan kan rakkoo qabu eenyudha yoo jettanii imbaasii Itoophiyaa fi mootummaa keenyadha jechuudha. Mootummaan keenya ijoollota gola ormaa jiran kana irratti tarkaanfii guddaa fudhachuu qaba ture. Maaliif kaleessa eegata jijjiiramuudhaaf bahan malee ijoolleen kun mana kanatti qalamuuf yookiin biyya kanatti dhufanii hafuudhaan miti ture kan isaan bahan jechuudha. Kanaafiyyuu dhaloota kana hordofuun isarra jiraata ture mootummaan keenya jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo inni har'a mootummaan keenya ijoollee keenya hordofaa jira. Imbaasiin Itoophiyaa dhaloo ijoollee asii ergaa jiru kun hordofaa jira yoo jenne tokkollee hin jiru. Wanta mul'achaa jirudha jechuudha. Baafnee hin dubbannu malee gola jirru hundumayyuu bakka walumaa galatti rakkinatu jira. Garuu rakkinaaf immoo furmaata kan ta'u eenyudha waaqayyo qofadha. Abbaa furmaataa jechuudha. Gini waaqayyo gaditti immoo namnis nama gargaaraa gaafa walitti xiyyatanii gaafa maal jedhan gaafa sagalee waliif ta'anii furmaanni guddaan jira. Gargaarsa waaqayyo biratti namni illee wal gargaara jechuudha. Kanaafuu maal jechuun barbaade seetanii dhugaa dubbachuuf taanaan tokko kanaan boodatti ijoolleen keenya bahanii du'uun haa hafu. Baay'een isaanii billaadhaan qalamaa jiru, baay'een isaanii fooqirra darbatamaa jiru, baay'een isaanii moolaa karaa nyaataatiin dararamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan wantuma mul'ataa jiru kanadha jechuudha. Garii isaanii immoo amma wayifaallee dhabanii jechuudha. Miindaa nyaata miindaa kuma tokko irraati yeroo itti wayifaa mataa isaaniitii guutatanii kaardiidhaan fayyadaman jiru jechuudha. Kun sababii maalirraan kan ka'e sababii hanqina mootummaa keenya irraan kan ka'e jechuudha. Itoo mootummaan keenya ijoollee maaf akkas ta'u maalidha jedhee tokko inni dubbatu ta'ee jaraa kana faana sirriitti rileeshinii uuma ta'ee wanti kun nurra gahuu hin jiru ture. Garuu mootummaan keenya seesee ijoollee hin erga jennaan bakka gaafa isaanis gaanirraa kaasee saxxeedhee hin ta'a jechuudha. Kun immoo ta'uu hin qabu har'as taanaan borus taanaanii inni kun miidhaa dhaloota keenya irraan geessa jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan boodatti ijoolleen keenya hordofamuu qabu. Ijoolleen biyya hambaa jiran warri dhufuuf ka'an illee hordofamuu qabu jechuudha. Kanarratti mootummaan tarkaanfii guddaa fudhachuu qaba jechuudha. Itti dabaleellee wanti kananii jedhu yoo jiraate keessatti kan ijoollee keenya miidhee eenyu yoo jettan daldaltootadha. Dhugaa dubbachuuf taana. Har'as borus isa kana jajjabaadhina dubbadha jechuudha. Daldaltootatu ijoollee keenya miidhee jira. Daldaltoota warra paaspoortii jalqaba fuudhanii imbaasiitti geessan. Kan rakkoo qabu jechuudha kana keessatti. Maali isaan rakkoon isaanii yoo naan jettanii na gaafattanii fakkeenyaaf daldalaan tokko gaafa paaspoortii shamarran tokko irraa fuudhee gara imbaasii geessu imbaasii sun faana sirriitti wal quunnamuun sirriitti rileeshinshiippii qabu jechuudha isaan. Sirriitti walii galtee guddaa qabuun jechuudha imbaasiin sunii fi daldalli sun jechuudha. Ammacheem ijoollee tokko malee ijoolleen gariin isaanii daldalarraani kan isaan wanneedhan jechuudha. Kanaafiyyuu otoo fakkeenyaaf daldalaan suni gaafa paaspoortii geessurraa kaasee gaafa shamarran biyya Arabaatti xiyyaara yaabbatan irraa kaasee itoo hordoffii guddaa taasisee mana akkamii galtee maal keessa jirta rakkoo akkamiitu jira osoo jedhee kan inni hordoffii taasisu osoo ta'e
kun hundumtuu hin jiru ture shamarran keenyatti dhufu ture kun. Gini maal godha har'a hin deemti shamarran hin deemti inni boruu kaasee bilbila isaa ziggiree cufata. Abbaan barbaade rakkate abbaan barbaade qalame abbaan barbaade du'e abbaan barbaade fannifame dhimma hin qabuuni cufate baqa. Inni tokko utuu cabsu utuu miidhoyyuu hujamaa biyyi lafaa isa kaaniif hin arjooma isa kaaniif miidhamaa ani beekaa garuu isa argateefis isa dhabeefis guyyaan firdiidha tokkummaa. Nuti ammas taanaan wanti nuti barbaannu yoo jiraate kana keessatti rakkoo keenya rakkoo ijoollota mana arabaa jiran kana kan nu furu eenyu yoo jettanii batalee warroota daldalotaati jechuudha. Kan rakkoo kana hundumaa nurraa gahuu danda'u kan rakkoo kana hundumaa furmaata nuuf gochuu danda'u warra daldalotaati. Amma fakkeenyaaf daldalli tokko gaafa paaspoortii fuudhee ijoolleetti kenne warra imbaasiitti gaafa kennasu jechuudha. Warra imbaasii faana sirriitti riileeshinii qabu. Wanti jedhu sirriitti walii galtee qabu jechuudha. Garuu isaan otoo ijoollee kan hordofan ta'ee seeraan otoo ijoollee kan to'atan ta'ee fakkeenyaaf daldalli suni warra imbaasiitiin ijoolleen kun maalirra ga'anii ijoolleen kun maal goonanii jedhanii otoo kan isaan ijoollee kana to'atan ta'ee kun hundumtuu rakkoon hin jiru ture. Garuu warri daldalonni har'a birrii isaanii fudhatu maal jedhu boruu kaasanii isaan hin deemu jechuudha. Innis dhimma ijoolleen qabanii jechuudha. Kun immoo nurratti har'as taanaan borus taanaan rakkoo nurraan gahaa jira. Ijoollee keenyaaf kan furmaata guddaa ta'uu danda'u warra daldalotaati. Fakkeenyaaf ijoolleen nuti asii warri daldalaan dhufne otoo warra imbaasiitti dawwallee warri imbaasii nu jalaayyuu kaasuu hin danda'anii bilbila. Siruma nu jalaayyuu hin kaasan jechuudha. Garuu otoo warri daldalaa immoo wanni jedhanii nurraa kaasuu danda'u nu xumuruu danda'u jechuudha warri daldalaa. So ijoollee to'atanii warri daldalonni gaarii ture. Immoo kana keessatti ammallee taanaan imbaasiin illee rakkoo guddaa qaba jechuudha. Maaliif egaa kun kutteetiisaa maal ta'a ijoollee yoo to'atan har'as taanaan borus taanaan ani wanti hin jedhu tokkoof tokko warri daldalotaa nurraa dhaabbachuu qabu jechuudha. Warri daldalli biyya keessa jiran ijoollee asii ergan warri as keessa jiran ijoollee fuudhan dhaabbachuu qabu nurraa walumaa galatti. Maaliif ijoolleedhaaf faayidaa agarsiisaa jiran kan ijoollee ficcisiisaa jiru isaanidha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan isaanii kan ijoollee keenya irratti miidhaa guddaa geessisaa jiru isaanidha. Isaan birrii isaanii fudhannaan taa'uudha bakka. Ijoollee hordofaan jiran kan ijoollee miisisee isaanidha. Waa baay'eetu jira. Amma koo ijoollee baay'eetu hin dubbannu gola jirru keessatti gariin dheebuudhaan gariin beelaan waan garaagaraatiin kan miidhaman hedduu isaaniitu jira. Harma dhagaa oolluudha harma argaa jirrudha waan ta'eef jechuudha. Garuu kana keessatti eenyumtu nu quban qabuuni gaafa as geenyerraa kaasanii eenyumtu nu quban qabuuni jechuudha. Ta'uu hin qabu kun har'as taanaan borus taanaan mootummaan biyya keenya jabaatee ijoollee kanaaf sagalee nu ta'uu qabu. Warri daldalotaa jabaattanii ijoollee keenyaaf sagalee nu ta'uu qabu. Nuti gaafa manaa baane haati keenyaaf abbaan keenya waan qaban nutti gurguree dhalli keenya nu jijjiiruu laati. Dhalli keenya nama nu taasisuu laati ofiifis nama ta'uu laati jedhaniitidha malee akka isaan asitti biillaadhaan qalaman akka isaan asitti fooqirraa darbataman akka isaan asitti du'anii biyya ta'aniif miti kan nuti dhufu. Kanaafiyyuu walumaa galatti adaraa rabbii adaraa waaqayyoo nuti dhala keessanidha. Daldalonnis taanaan imbaasonnis taanaan jechuudha. Nuti dhala keessanidha. Nuti haadha keessanidha. Obboleettii keessanidha. Fakkeenyaaf dhalli kee yoo miidhamte maaltu sitti dhagahama? Haati manaan kee yoo miidhamte maaltu sitti dhagahama? Akkuma kanatti yaadii nuu yaada. Bilis har'as taanaan borus taanaan iyyi keenya ittuma fufa. Haa dhaabbatu. Ijoolleen qalamuun, ijoolleen du'uun, fooqirra darbamuun haa dhaabbatu. Umurii keenya malee idimee keenya malee maaliif barattama? Hin nyaanna jennee baanee maaliif nyaatama? Bilis har'as taanaan borus taanaan ani kanan jedhu kanadha. Nurraa dhaabbachuu qaba duuti.
Ijoolleen keenya bahanii karaa tafuun irraa dhaabbachuu qaba. Baay'een isaanii wayifaa fi bitanii fayyadamu. Iddootti nyaatallee miindaa isaanii keessaa bitatanii fayyadaman jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Kun egaa sababii dadhabbii mootummaa keenya irraan kan ka'edha. Walumaa galatti haa dhaabbatu. Duuti ijoollee keenyaa haa dhaabbatu. Stop haa dhaabbatu duuti ijoollee keenya. Itti dabalee immoo wanti nani jedhu obboloonni koo sagalee kana dhageessan keessas alas kan jirtan hundumti keessanuu jabaannee inni guddaan furmaata kan ta'uu danda'u obbolaa keenyaaf unu furmaata kan ta'uu danda'u Waaqayyoodha. Akka amantii keenyaatti jabaannee Waaqayyoo walii haa kadhannu. Lafa jirru jiraannee maqaa walii beekuu yoo baanne yaada keenya keessatti Waaqayyoo waliif haa kadhannu. Waaqayyo kana hundumaa furmaata kan gochuu danda'u Waaqayyo irraan kan hafee namni furmaata nu gochuu hin danda'u. Garuu Waaqaa gaditti immoo namni nu cina dhaabbachuu qaba. Kanaafuu jabaadhaa ijoolleen keenya jabaadhaa Waaqayyoo walii kadhadhaa. Gooftaan koo si wajjin haa ta'u. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Eebbifamaa. Shaaloom.